ragaaleen seenaa akka dhugoomanitti du'a mootii Tewoodiroos booda waraanni gara Oromootti godhamu yeroo muraasa booda kaabanitti fufee. Bara mootummaa Yohaannis Afuraffaa Oromoo irratti duulli godhame kallattii sadiin ture. Tokkoffaan duula mataan isaa mootiin Yohaannis Oromoo Raayyaa fi Walloo irratti raawwachaa turedha. Duulli lammaffaan immoo duula gara mootii Minilikiin Oromoo Tuulamaa, Maccaa, Karrayyuu, Arsii, Ituu fi Humbannaa, Gujii fi Boorana irratti godhamaa turedha. Duulli sadaffaan duula Adaal Tasammaa yookaan Nugus Taklaa Hayimaanoot godhaa turedha. Dhaggeeffatoota keenya, qophii seenaa Oromoo har'aatiin waldiddaa Oromoo kaabaa fi mootota Itoophiyaa gidduutti godhamaa tureen aggaammi babal'ifannaa daangaa fi to'annaa Oromoo irratti fuulleffanneerra. Nu wajjin tura. Waraanni Oromoo irratti godhamaa ture kun yeroo kamiyyuu caala meeshaan Awurooppaa dura mul'ateen beekne Oromoo irratti kan shaakalamedha. Meeshaan Awurooppaa irraa argatan kun mootota Abisiiniyaayyuu walitti buuse jedhama. Minilikii fi Yohaannis Walloo irratti wal loluu eegalan. Minilikii fi Taklaa Hayimaanoot immoo kibba lixaa irratti wal lolan. Seenaan akka dhugoomutti Walloon dirree aggaammi Itoophiyaa har'aa ijaaruun itti eegale taate. Qondaaltota Walloos ofitti qabuu yaaluun karaa itti Walloo to'atan mijeeffachaa turani. Mootonni kaaba Itoophiyaa baay'een akkuma mootota Gondar osoo muudamin dura gara Oromootti baqachuun humna isaanii cimsatanii akka mootummaa qabatan hunda mootonni Laastaa fi Tigraayis kanuma raawwachaa akka turantu himama. Bifuma kanaan Waaqshuum Gobazee Atsee Takla Giyoorgis osoo muudaman argatin dura Oromoo yeejjuu fi Raayyaatti baqachuun humna akka godhatee fi aangoo olaanaa akka qabate maram. Bazzaabbih Kaasaa Atsee Yohaannis Afuraffaanis duraan Oromoo Raayyaa keessatti kooluu galuun akka humna isaa ijaarratetu himama. Yohaannis akkuma Aksuumitti muudameen bara 1872 waraana isaa gara Raayyaatti bobbaase. Qophii waggaa tokko erga godhee booda bara 1873 Raayyaa weeraruu eegale. Tarsiimoo addaatiin waraana isaa iddoo lamatti qooduudhaan Raayyaa waraanuuf sochii jalqabe. Hoomaa waraanaa isaa tokko kan hoogganu Atsee Yohaannis mataasaa yoo ta'u, kan lammataa immoo Raas Arayaatu hoogganaa ture. Gareen lamaanuu waajjiraatii kaasee Oromoo Raayyaa ajjeesaa fi booji'a, kaan immoo saamaa akka makkonnaatti yookaan carcaritti wal argan mari'atanii adda bahan. Akkuma jedhan Oromoo Raayyaa waraanaa makkonnaa irratti wal argan. Raas Arayaan karaa Ambaa Caaraa Goree ka dhufe yoo ta'u, Yohaannis immoo karaa Waayijig Goree gocha dhaloonni hin irraanfanne raawwachaa dhufe jedhama. Yeroo sanatti Oromoon humna Raayyaa mootichaa meeshaa waraanaa Ingilizii argate ofirraa ittisuuf qophii kamuu kan hin qabne ture. Abbootiin biyya naannoo Raayyaatti argaman hedduun garee xiqqaan kan socho'an malee humna hidhannoo guddaa qabu kan ofirraa ittisuuf of ijaaren turre. Waraanni Yohaannis yoo Raayyaa ga'u Oromoo hoogganaa kan turan keessaa tokko nama Umar Makkonnee jedhamu ture. Namni kun waraana mootichaa waliin godhame irratti osoo qabsaa'u lubbuun isaa akka dabarte seenatu dhugooma. Umar Makkonnee abbaa waraanaa qofa osoo hin ta'in duree amantii Islaamaa nama turanidha. Du'a Umar booda Oromoonni Raayyaa isaan bira turan kallattii adda addaatti baqachuu eegalan. Gara Arsii, Walloo, Jimmaa, Gommaa fi Geeratti deemuun lubbuu isaanii baraaran. Mootichi kunis Makkonnee irraa ka'uun warra Abbaayyee, Kaarraa, Eeboo, Gabatee fi Gololchaatti socho'uun uummata saamuu fi ajjeesuutti fufe. Yeroo kanas Waaqshuum Tafarii namni jedhamu haaloo Raayyaa irraa qabu ba'uuf Yohaannis gargaaruu dhufe akka saamichaa fi ajjechaa kanarratti hirmaatetu himama. Humna kamiinuu ciminaan haa dhufan malee
Yohaannis Oromoo raayyaa gonkumaa mo'achuu hin dandeenye. Sababni isaas lafti raayyaa da'annoo gaarii waan qabuuf haala salphaan bira ga'uun rakkisaa ture. Warri Heebanoos Walloo deeffachuuf qabsoo mataa isaanii itti fufan. Warqituu fi Mastaawootiin loluuf ilmi Alii kan ga'eettii nama Gindabaratirraa bitamte jedhamturraa dhalate bakka baqatee jiru Amaaraa Saayintii gara qabsootti seene. Ga'eettiin akkuma abbaan isaa Alii Abbaa Bula bara 1852 du'een ilma ishee kana na jalaa ajjeesu jettee fudhattee Amaaraa Saayintiitti galte. Tagila Giyoorgis Durumaayyuu osoo Teediroos hin du'in naannoo bara 1867 Walloon qabachuu yommuu yaalutti Mahammad Aliitti fayyadamuu yaale ture. Mahammad Alii Durumaayyuu aarii waan qabuuf Waakshuumitti hidhatee humna waraanaa walitti qabachuu eegale. Gara Mastaawot faattis duule. Garuu Mastaawootii fi ilmi ishee abbaan Waaxa'u waliin ta'anii ofirraa faccisanii deebisanii. Du'a Teediroos boodas Wallootti osoon duulin mootummaan isaa kan waggaa 3 fi ji'a 3 bara 1871 xumurame. Yeroo Mahammad Alii Tagila Giyoorgis bira jirutti Minilikis Warqituun da'eeffatee Walloo kibbaa hedduminaan to'achaa dhufe. Minilik Warqituun da'eeffatee gara kaaba Wallootti darbuun bara 1869 Mastaawootii fi abbaa Waaxa'uun loluun injifate. Waraanicha keessatti garuu Mastaawootii fi abbaan Waaxa'u harkaa miliqanii bahan. Booda keessa garuu warra karaa kaabaa ofirraa dhorkuuf Minilikiin firoonfachuu wayya jedhanii Mastaawootii fi abbaa Waaxa'u mari'achuun gaa'ela walitti dhufeenya siyaasaan deeggarame uuman. Minilikis gara jalqabaa dhimma kanarratti walii galuun intala warra Shawaa keessaa abbaan Waaxa'u akka fuudhuu danda'u itti hime. Booda garuu kennaa fuudhaaf barbaachisu erga fudhatee booda Amaara Shawaa Oromoo Wallootti heerumsiisuun of arrabsuudha jechuun walii galtee diige. Mastaawootii fi abbaan Waaxa'uus deebi'anii Minilikiin finciluu eegalanii. Loltoonni Minilikis faana bu'uun bakka Masqalaa jedhamu dirree waraanaa warra Heebanoo keessatti argamutti bara 1871 injifatan. Haati fi ilmi booji'amanii hidhaadhaan haadha warraa Minilik yeroo sana Aadde Bafaanatti kennani. Aadde Bafaanaan yeroos warra Iluu keessa jiraatti ture. Bakka isaaniis Minilik yeroof ilma Mastaawot isa quxisuu kaqacceen isaa warra Mahammadootaa hin taane haadhatti waamamuu Alii Mastaawotiin bakka buuse. Minilikis Warqituu of fuuldura qabuun bulchaa Walloo walii galaa ta'e. Karaa biraatiin yommuu Kaasaa Mircaa fi Tagila Giyoorgis bara 1871 Aadawaatti wallolan Mahammad Alii immoo booji'amee harka Kaasatti kufe. Kaasaaf riqicha Wallootti ittiin ce'an isa guddaa ta'e. Mahammad yeroo suma osoo Mastaawotii fi abbaan Waaxa'u mana hidhaa Minilik jiranii Wallootti ergame. Minilikis yommuu kana dhaga'u Mastaawotii fi abbaa Waaxa'u hidhaa hiikee akka Mahammad Alii waraanaan itti erge. Mahammad Alii Mastaawotii fi ilma ishee bakka Taantaa jedhamutti waraanuun injifate. Kanaaf gara dhuma bara 1871 keessa Minilikii fi Kaasaa Mircaa qondaaltota warra Walloo of jala hiriirsuun Walloo irratti gooftummaa isaanii labsuu eegalan. Bara 1871 yeroo Minilik Kaasaan loluuf abbaa Waaxa'uu fi Fiitawaraari Naada'uun na hordofa jedhee qajeelu abbaan Waaxa'u haalli mijate jedhee Fiitawaraari Naada'uun isin maal amanamtu jechuun itti garagalee lolee loltoota isaanii qullaa buusisee garafe jedhama. Yeroosuma imaama Walloo jedhees of moggaase. Abbaan Waaxa'u gara Taantattis darbee Mahammad Aliin lolee injifate.
ta'us Minilik dhimma kana callisee hin ilaalle. Duula gara kaabatti godhaa jiru dhiisee deebi'e. Mahammad Aliis yeroo suma dafee harkasaa Minilikitti kennate gara Minilik gore. Minilikis intala haadha warraa isaa intala Bafaanaa kan isarraan dhalanne aadde Maannallabbish jedhamtu itti heerumsiise. Soddoomsatee Wallootti bakka buusee deeme. Ta'us Mahammad Aliin abbaa waaxaw qofaa isaa dura dhaabbatee loluu hin dandeenye. Booda garuu Minilikiin deeggarame. Bara 1871 hanga bara 1872 guutuu isaa waraana qixxeeffachiisaa godhanii. Waraana isaan Magdallaatti godhan irrattis abbaan waaxaw waraana ijibbaachisaa gochuun hoogganaa waraana Minilik Giraasmaach Baabuu jedhamu ajjeese. Waraanni Shawaa Minilikiin dhiisanii baqatan. Minilikis qabamuu kan oole humna dabalataa Mashashaa Saayifuu dugda duuban fidee dhufeeni jedhama. Kan injifannoon gara Minilikitti deebi'ees humna haaraa kanaan ture. Ta'us abbaan waaxaw cimina Walloo keessatti qabu gad hin lakkisne. Mahammad Aliis biyyatti galuu dhorke. Waraana kanatti aaruun akkuma Teediroos Minilikis warra Walloo waraana abbaa waaxaw deeggaran saamu gubuu fi fixuu ta'e. Ammas Minilik aaruun bara 1874 Wallootti duuluun hanga laga Baashiloo ga'utti lafa gubaa namoota ajjeesam lola isaa itti fufe. Abbaa waaxawus haalichi humna ol waan itti ta'eef Yohaannis yookaan Kaasaa Mircaa osoo inni lola Goojjamii galaa jiru itti dhaammate akka gargaaru gaafate. Yohaannis yeroo dhuma sanam abbaa waaxaw imaama Walloo jechuun beekamtii kenneefi. Garuu gargaarsa tokkoon gooneefi. Itti fufuun bara 1876 Mahammad Alii fi Minilik lola isaanii itti fufuun abbaa waaxaw ari'anii Yeejjuutti galchan. Achittis hordofuun bakka Qaalim jedhamutti adoolessa bara 1876 booji'anii Shawaa keessatti bakka Innawaarii jedhamutti hidhan. Haaluma kanaan Mahammad Alii fi Minilik Walloo dhuunfatan. Onkololeessa bara 1876 Mahammad Alii imaama warra Walloo jedhamuudhaan labsame. Bulchiinsi isaas laga Waayitii kaasee hanga laga Baashilootti akkasumas laga Abbayii hanga Azaalootti ture. Walitti dhufeenyi Minilikii fi Mahammad Alii callisee akkasiin ittiin fufne. Yommuu Minilik Mahammad Alii fudhatee Adaal Tasammaa isa Goojjamiin gabbarsiisuu dhaqu Yohaannis achitti itti dhufnaan Minilik baqatee Salaaleetti gale. Yeroo kana Mahammad Alii nama dadhabaa akkasii waliin hiriiruu isaatti gaabbe. Ta'us Minilik wajjin dhufanii yommuu Salaale gahan haati warraa Minilik abbaa waaxawuu fi Mastaawotiin hidhaadhaa hiiktee gadi lakkisuu ishee dhaga'e. Mahammad Alii gara Walloo deeme isaaniin akka falmu itti hime. Mahammad Aliis marraa biteerra goruun xaamotti goree abbaa waaxawuu fi Mastaawotiin arge Minilik irratti finciluuf waliigalee darbe. Magaalaa warra Iluu isa Minilik hundeesse jedhamu gubee bira darbe. Minilikis kana dhaga'ee yommuu hordofuun Mahammad fagaatee laga goraa ga'eera. Minilikis dubbichi gara Yohaannisitti isa geessaa jiraachuu erga baree booda dugda duuba deebi'e. Abbaan waaxawuu fi Minilik warra Iluutti wal arganii erga araaramanii booda onkololeessa bara 1877 Magdallaatti Mahammad Aliitti duulan. Garuu yommuu isaan jiffaa gahan Mahammad Alii immoo jara kana jala dhaabbachuu hin dandeenye jedhee gara Yohaannisitti baqate. Minilikii fi abbaan waaxawuus Walloo darbanii deemuun barbaanne. Yohaannis garuu dhimmicha callisee hin ilaalle. Akkuma Mahammad Alii isa bira ga'een Adaal Tasammaa isa Goojjam dabalachuun Minilikiin hordofanii Salaale gahan. Lolli isaan gidduutti deemaa ture waliigaltee Yohaannisii fi Minilik Liicheetti bara 1878 godhanii nafe. Yohaannisis guutumatti aangoo mootii mootota Abisiiniyaa fudhachuun gargar deebi'an.